السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوليون إسلاما أرانتنا واتقو تكا ذكري بريدو تيرو هند سكرين موبايلا كيسان قباتي دفته سيادة جيفتة جودا دقيقة دان يرو هندا سو اسم وان أدد فيدا فينا فيسبوك فيدا وان أدد فيدا تن سكرين كيسان قباتي دفته في سيني بايا أشرا دبستان جودا إن شاء الله نما يرو هندا ذكري نيران فن ذكري قد ربين هاقدو سكنا إيسا أرغتني أكما بيكم بلاي ستوري كأنك إيسا قلّي جتولا مال جنة برئيسنا ذاكر فرو جنة برئيسنا كونو أكما أرغتان كونو سني ملتان سياتي بختنا قبات سرچ جنة ذاكر فرو جنة برئيسنا isa gubbaa irratti arguutti jirtan kana jechuudha isinin mul'atanatti fakkaata isa kana jechuudha isa kana irratti zaakir pro ka jalqaba irra isiniif dhufu kana jechuudha mallattoo kana qabu isa kana irra dhoytan zaakir pro azkaaril muslim pro jedha isa kana jechuudha install godhattanii isinif garsiisa akkaataa inni yeroo hunda si yaadachiisu accept jettaniin waan khayrii irratti wal gorsuun wal barsiisuun ajriitti argatanii waan beekan waan tokko tokko irraa wal yaadachiisuun isuma kana namoonni beekus jira kan beeyin illee jira namoonni hin beeyne inshaallah ni baratta inni argitan jechuudha oroon armadratti fayyadamtanis yaadachiisa isiniif ta'a waan biraatu fayyadamaa oollaa waan akkanaa maashaallah gabbuufannee yeroo hunda zikrii akka nu yaadachiisu zikrii gochuu yoo ofii yaadachuu baannes yeroo ni dhufeetiin hin jedhe notifiikeeshinaa ni argina jechuudha yeroo miseejiin dhufu miseejii san dubbisna jechuudha namni qara'uu dandeettan afaan arabaatiin kanaaf install godhe naaf fixee jira ooptiin jedhaan yoo barbaadammoo keessaa ba'ee duubatti deebi'a jechuudha keessaa ba'eetiin duubatti deebi'ee isin garsiisanii okay amma fuula iskiriinii keenyaa gubbannuuf bu'ee jira kunoo isa kana jechuudha yoo argitanii isa kana jechuudha isa kana irra ni dhoytanii kunoo akkuma argitan kana kunoo muuziqaa irraa isin jalaa qofa kunoo jalqaba irratti ka jiru azkaaril masaa jedha kan galgalaa jechuudha zikrii galgalaa jechuudha asitti immoo akka argitan kanatti azkaaris sabaah jedha zikrii ganamaati asitti immoo azkaaris salaati jedha akkuma argitan kana jechuudha azkaaris salaati jedha asitti zikrii salaataa jechuudha asitti immoo azkaarin noom jedha kan yeroo ciisichaa jechuudha azkaarin manaawii jedha asitti ammoo azkaarin noom jedha walumaa galatti isin amma zikrii ganamaaf galgalaa dhageeffachuudhaaf kunoo kana yoo qaroo barbaaddan kan galgalaa jechuudha asirra dhoyteen kan ganamaa ammoo tuyyuu kuni ka galgalaati jennee kuni ka ganamaati ka ganamaa kana irratti haa dhoynu مال ننجرة أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه اليوم وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر هذه اليوم وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار حالك أنا دب فتن جتشورا إن شاء الله الحمد لله وان أكنا خنا بوفتني يرون وفي كيسنس كراتني يروسين الراديتن كنا بود يجورا وانتي خون في ساعتي دقيقة في سكرين موبايل كيسن قبضت سين في باجي جورا يروهن داهو وسمع سوانا ددا في دمتن فكني فيسبوك سين في دمتني وكيوان براس سين في دمتن جورا
ammaaf naa dhufuu baatus isin garuu booda erga mobaayila isin irra gabbuustanii banattanii san booda ofii isaatii notification isiniif dhufa jechuudha fuula mobaayila iskiriina keessanii gubbaa irratti jechuudha. Inshaallah waan tokko waan beekuu isiniifin himaa walii yaadachiisuun gaariidha. Facebook kiyya MD walaabu jettanii barreessitan kana isinii dhufa. Isa jalqabaa kana irratti dhoytanii follow gochuu hin irraanfatina. Isa kana jechuudha. Peejii kiyyas yoo barbaaddan like akkanaaf gootan madda walaabu page jedha. Isa kana jechuudha. Isa profaayilii suuraa raadiyoo daandii irra jiru jechuudha. Isa kana akka like gootan kabajaadhaan isin gaafadha. Galatooma. haala kanaan wal barsiifna inshaallah waan dandeenyurra inshaallah akka du'aa kana jechuudha. Share waliif gootan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.